Noorek siqi bara miskiin hajji guddoo sandaquudhaaf maallaqan qabu hajjumate nyati qoasi tanaan dhaqe. Akkasitti hoolaan bahaa hoolaan jennaan ulee gaa'isaanummaan kunuunarraa bahinaan jechuu qaanfataniituma hoolaa hulaa dura fidanii naa hidhanii hanga isaan gaa dhufanii keessaa bahinaan jaanii hin eegu jeetumaan hoolaan bahaa jennaan meeshaa kiyya guradheetuma keessaa baheessin jee. Ati makka baanta wallee. Silaachitti qaxxarame ammaa huwayin suufa malee taa'attatti. Har'aas namni hedduma gaa tokkollee waa walirra yaane malee. Maallaa kiyyallee yoon dhabee baankiinis yooniif tajaajila dhaabde. Aan ammoo koompitira maallaqni kiyya keessaa hatame san dhabuun qabu jeetiin koompiteruma san fudhachuudhaaf achi taa'ee eegaan sin jalkanii guyyaa akka isaan koompitiraas guurratanii na duubaan godaanneef. Baranaas gaa akkuma duraanitti bakka garaagaraatti wali dhufne barana gaa namni nama 200 ni gaan sin jee. Waardiyaa suufa kaatoo eessatti dhageessee beektaati. Aan Abdulleetti dhaqee yooniif kiraa manaa yuyyaan kiyya kafaluu dide anuman gaafatanii himu caalu irraa bahi jettaniif irraa baaftanii jennaaniin isaa fi jaartiin isaatis afaan kana rabbi nu qaba nuti waa bahin jenneeni isumaa kenniin baajee darsa keessaa gurratu garra jaane. Maallaqa maaliin hatuufichi taa'aboo aanfittuu warra maallaqni isaanii achi keessaa hatame keessaan jira. Anis hanga isaan dhufanii afaanii baafatanii bahinaan jaaniin hin eegu jeetumaan darsa kiyya keessaa gurradhee bahe barbaaba. Baankii maallaqaa hatame jettee tajaajila dhaabdillee hin beeku jechuufin achi taa'ee eega. Illee ati quban qabdu anteenyuma tanaan baanaa barteenyeta miskiinaa tabaala jettu tana dirree sheesseen. Jaartiin Abdullee hoolaa isaanii tokko fuuteetuma bar sammaa qabaleetti sabsabaa ittiin nama yaaman tokko fuutee hoolaa mormatti fanniftee hoolaa isaanii duraa fuutee kilaasiin an isaanirraa kireeffadhe tana dura fiddee hoolaa duratti naafitee qottee barbaaba. Ati amma haajiyyuu yaa taate jechuudha. Assalamualaikum ya khaya haji khutechun dage akami duguma dubinsun galani rabbin badini yedu gwada khanu reksi khaya duba temma haji ya tate chura silaho duba ho haji na kam turte bare dudan reksi khaya khono nutlen galani rabbin badini nage angalle bara dabre ganamni hiddumachu khaysalal wal kukkufisanitu wal rayan jani akami ho barana Arras namni hedduma gaa tokkollee waa walirra yaane malee akkami barana hoo tilmaamaan hangam takkani gaani baranaas gaa akkuma duraanitti bakka garaagaraatti wali dhufne barana gaa namni nama 200 ni gaan sinje kolkolo maalumaa sootaatis bara kutee nama miliyoona takka tokko sagali ole jaanii haajji dhaqe ati makka baanta wallee hayyuya maaluma taateetis yoo xiyyaatti hajjiin takkuma bitti jiraami. Noorek siqi bara miskiin hajji guddoo sandaquudhaaf maallaqan qabu hajjumate nyati qoasi tanaan dhaqe. Magan biyya teenya jirti ta miskiini dhaqu. Wallee ati quban qabdu anteenyuma tanaan baanaa barteenye ta miskiinaa tabaala jettu tana dirree sheesseen. Assalamualaikum ya khiyaba nagee qabda. Waalaikum salam Noorek siqi nageen qaba. Alhamdulillah gaanis nageen qaba sumaan barbaadee dhabe malee. Anis numaan jira kaagalata rabbi. Soomana kana guutuu sumoojjina xorara jeetiin barbaadees dhabeeti ati goda kamseentee kattee xorara jirta uste. Walau maarkuu dadhabne malee anis numaan jira bar. Kaleessa galgala mana kee dhaqeetiin manaas dhabnaan jaartii teessi gaafadhe jaartiin tee torbaan kana yuyyuu mana baankii galee naan jettee bar. Dhiyoo tana barachumaan jira manaahu waan dhayne. Mana baankitti qaxxaramte moo maali kan ichi teessuuf? Silaachitti qaxxarame ammaa huwayin suufa malee taa'attatti. Waardiyaa suufa kaatoo eessatti dhageessee beektaati. Lakkee boo waardiyaas waan qaxxaramne. Duuba maal abbaa keetii mana baankii duraa barbaadda? Dhiyoo tana saayibar seekuriitii cabsanii bar baankii keessaa qarshii miliyoona meeqaa ta'anii ati humaa quban qabduusa? Ati hoo hanguma hafee ho'atuudhaaf ichi teessaa duuba? Kolkolo maallaqa maaliin hatuufichi taa'aboo aanfittuu warra maallaqni isaanii achi keessaa hatame keessaan jira. Duuba halkan hunduu achi maal barbaaddaati? Baankii maallaqaa hatame jettee tajaajila dhaabdillee hin beeku jechuufin achi taa'ee eega. Akkam godhuu feeda? Maallaqa kiyyallee yoon dhabee baankiinis yooniif tajaajila dhaabde
Ana mo komputer malainya kaya kaisa tamesan tabung kabujetin. Komputer masang pernah cuda facit ay gan sinjal kan itu ya kaisan komputer as gurutane nadu banggo danef. Ilmu khomalif moran ansif kres kaisa hinjira ujetti darsa kaisa gurata. Laki baba ana miti waruma manatu nuraba haji ifrana base male. Ana Abdullete dake yonif kira mana yuyuan ke khafalo didi anu mangafatani hi mucanu raba jetani frabaftani jannanin isafe jartin satis afan kana rabbinu kabanuti waba hinjene ni isuma khanim baje darsa kaisa guratu gorre jani. Hai baba tumman guwai dawani hakila mo cina dawan dubbin galtif nan jene. Dubo ho. Ani sangke isan dufani afani babatani bainan janin hine gujetuman darsa kaya kaisa guradde behibar baba. Isan akam sugodan. Jartin Abdulle hola sani tokko fuuteet mabar sammaaq abaletti sabsaba ittiin nama yaaman tokko fuute hola mormatti fanniftee hola sani duraa fuute khilaasiin ani isaan irraa kireeffadhata na dura fidde hola duratti naafitee qottee barbaaba. Eege hiitee booda hoo. Achi booda gaanumaa rafu jiru holaan baaja hola dura yeroo holaan baaje sammaa san keessaayis baaja. Baasumaas beemi ilma koo. Akkasitti holaan bahaa holaan jennaan ulee gaa'isaanummaan kunuuna raaba hinaan jechuu qaanfataniituma hoolaa dura fidanii naa hidhanii hanga isaan gaa dhufanii keessaa bahinaan jaanii hin eegu jeetumaan hoolaan bahaa jennaan meeshaa kiyya guradheetuma keessaa beensin jee.